السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة فوزي زاكرة كم فيانا جايك سني جرتو بوليين الحمد لله أني فيانا جايك يا بوليين وانين أربتها جبتك والله سني فيما وان كنا يروحون دي يرو جولين أربا كان همتواني والله تنكا جولي كانت يعني إيسا بقى أرامي كان نمفارسا كوام مالي تيجول أما ليه keessumatti araba jara kana jechuudha baay'ee tokko nan jaaladha wallahi kun waan maatii hankootii wayiiti jaaladhu yoon akkam aaruu miti maal jedhee waan fedhanna godhanii yeroodhuma sanaafani malee achumaan aariin kunillee na dhiisee yoon akkam aaraa jiraadhe aarii kan kootis dhiisee bakka yaani akka waan nama maatii ofiitii wallolee wayi jechuudha yoo wal dhibnellee akkasi yeroo danuu yoo moobicuusi keessumatti qaalittiin kun wallahi billahi subhanallah hatta fuulisi kun qayyaramee fakkeenya godinyaa way qabdi yerootti walloltee yeroo tokko wallolanii yeroo fuulisi kun qayyaramee akka tokko dhufti yaani wallahi akkatti qalbiin na cabu bakka baay'ee tokko jaaladha wallahi laazimi subhanallah garuu jarri jechuudha hammati fayyaa qabdutti hammati dandeettii qabdutti humna kan kee kanatti fayyadamuu irraa kanafee wanna tokko yoo ati inshaallah jaalachuu miti dhibba jaalatte jechuudha yooti akka haadhaatti isii ilaaltallee wanna tokko jechuudha gaafa ati bicuusii dhukkubsattee dalagaa isii kana dadhabdee isiin kun akkanaa isiin kun na jaallatti isiin kun na kabajjii isiin kun akkanaa isa jedhu kana wallahi hin beektu subhanallah maaliif jedhaa dheengaddaa gaafa jimaataa akka malee na dhukkube beeytanii wallahi jechuudha anaa dhukkubsatee ru'ii keessa jiru na argitu jechuudha kai hinuma deemnaa wajjin deemtaa hin deemta an dandahaan jiru deemuu na argaarta kan dhukkubsataadhu akkamitti wallahi an jechuudha hatta fooqii kilaasii kan kootii ka'ee iddee hin jirtu dhufuu dadhabe jechuudha anaa akka kanaa kan na argaayyii dirqama jetti na wajjin deemta ana maal na galche jette dhukkubsattee dhiiftee na maal na galche jette argitee wallahi ani immoo jechuudha dhukkuba wayii qabdi yaani qaalittiin kan koo yeroo danuu dhukkubsatti nyaataa kana dhukkubsatti yaani nyaataa dhukkubsatti miila jechuudha nyaataa miila kana keessa yeroo tokko nam tokko ni qaba nyaataa kana guutiin dhukkubsattu akka malee dhukkuba yaani in kurrifatti gaamarra sabaruu dandeessu anillee akkuma kana amala tokko qabnayyuu ani tokko waa mana kan kootii wayii marra sabaruu hin danda'u yeroo ijoo isin dhukkubeyyuu durumaan akkasi amala kiyya hatta qoraattiin na waraannaa danda'een sabaru isiinillee akkuma kiyya kana jechuudha in boosii in kurrifattii maal jetti wallahi jechuudha dhaqee miila sii fuudhee miila siin dhidhiibaa maaliin jedhaa biran ta'aa akka waan isiin obboleettii kan koo angafa taateetti jechuudha bakka akka malee wayin cinqamaaf yeroo isiin yeroo dhukkubnisiisuun itti ka'e jechuudha akka waan maalitti cinqamaaf isiin garuu jechuudha yeroo han dhukkubsadhu kana bismillahirrahmanirrahiim fakkeenyaaf ijoollee daa'imni addii kana nu rakkiftu hin jirtu iddee barbaadde qobaasii dhaqxee yoo deebite rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha inumanaa wajjiniin adeemta jettee wajjiniin adeemuu dhabnaan jechuudha wajjin adeemuu dadhabee jennaani wallahi goonii mana kana keessaa yaa'iin bu'ee wal lolamee wal fixamee hatta sababa kooti darbitee qaalicha qabatte jechuudha sarraatiyaan kee yeroo hundana dhukkuba himatti kanuu maalii dhukkuba himatti siin birrisiidhaa kaffalamaa jira miti kanas deemee kan biraa fidi maraattee suma takkaana godhe kaddaa manaa fidu diddee maal taate jettee bismillah namicha akkatti qabattee jechuudha ani wallahi turgasiitii yoo isiin tokko haasofte an kudhanitti deebisa hin danda'uwan abadan ilaanan du'a malee abadan araba jalaa calluman jedhu afaan koo walitti hin qabadhu garuu nan dhiisa yaani immoo yeroo kasana isiin aartee maraattu anas akkuma sana maraacha gaafa waa balleessi qofitti amala kiyya keessaa yookiin waa wayin harkatti bade yoo jedhe xattin jedha wama feete waan feete yoo siinaan jette jechuudha afaan kan koo kana malsii tokko hin kennu hin tolee hin badee hin jedhuuni gaafa kaan garuu jechuudha utuun hin balleessin zimmeettee wasiin akkasitti haasoftu abadan calluman jedhu garuu kan dheengaddaa kana gaa jechuudha akka nama bakka
ما أعرف يعني أكن واتكون أجيني ويجلو وين إنسي يعني وتو إركسيتها والله كإلك لكسيت ما مالي جتول جلو وين جلو يون نانجلا إليك والله ما بوتي بوس نانجلا جنان ومراجو لكاتي ati si gallaadha ijoolleen koo na biraan baranuu ati bareedduudha ijoolleen koo amalli jara ajaadha saraatinyaa biraa wajjin danda'anii jiraatanuu maalreedha ilaa jechuudha kaadha itee maal jette wallaahi jette rabbii waan galuma kan kee kana sirkatti oolchu sitta fidu jettee yeroo hunda akka jette maadri rabbii du'aasii kana dhageenyatti fakkaata yeroo hunda nangala yeroo jedhee waa hunda isaa xumuradhee ka'e inuma harkatti kashafa jechuudha waan rabba kana godheef hin beekwaan innaa akkasitti jechuudha yeroo kana akka jetti argila kan yeroo an fayyaa qabu diqqoo angalaadhaa akkas maraattu hadaraa nangala naan hin jedhin jetti inuma angalallee naan hin jedhin bakka jetti beeyte hadha an dhukkubsadhee jennaan jechuudha sababaa an wajjiniin deemee eddee isin barbaadde kana wajjiniin dhaquu dadhabeetii bismillahir rahmanir rahim ilaah jechuudha wallahi otuun sa'aatii sanatti danda'eetii sa'aatuma sana ka'ee taaskii waan madhee deema garuu aan danda'eetuma jechuudha marra ilaahi yoodhuma siin dhuftee eddee sanatti waan feete na goote fuutee baattee geessitee nagatte jechuudha aan danda'ee waan tokko jedhaan jiru idaa namni kaleessa akka sana isin jaalladha jedhee si faarsu kun har'aan tana ati fayyaa dhabdee jennaan isayyuu alhamdulillahi rabbil alamin yeroo dheeraadhaaf na dhukkubu waan yaani garuu yeroo na dhukkube kana baay'ee tokko cimsee dhukkubu guyyaa 2 guyyaa 3 akkas bakka yeroo hunda jechuudha kana dhukkuba hamma sanaatii jettee jechuudha kaatee maraatti edaa yaani maaliin fa'ame wanna kanarraa beeytanii namni kun arabni kuni haga ati uinna qabdutti yeroo argasii ijoolleen akka jedhan wallahi ani laa jedha beeyte inaman waan kana qaalittiin ankoo akkasii miti wallahi ijoollee waa midaame jira kumatanii jedhan lakki qaalittiin koo akkasii miti qaalittiin ankoo keessaa baasaan jedha yaani edaa haga ati fayyaa qabdu haga ati dandeettu haga ati waan isiin si ajajje waan isiin si ammarte kana itti geessitee waan isiin si ammarte hojjettu kanatti jechuudha in jaalatamta garuu gaafati dadhabdi wallahi otu wayitii jechuudha ilaa akkatti lafarra si harkifteeyyee fuutee geessitee shaaree giddaama zubaalaatti si gatti otuuti wajii si dadhabdee guyyaa 3 guyyaa 4 ciiftee bar an daqiiqaa tokko wallahi yoona dhukkubuu miti meeqa na dhukkube haddii daa'imuutiin hin ka'ee waa hojjedha malee abadan hin ciisu gaafa sana marra dadhabe yaani asala makiinaa keessa fayyitaa'uu hin danda'u yeroo na dhukkubu kanaan immoo amala kiyya keessaa baay'ee tokko dhukkubaara waan ta'eef makiinaalee taa'uun barbaadu hin danda'u akka manaa wajjiniin deemuu hin danda'u jetta akkati barbaadde haala keefii keetii kala saafariga maali bismillah iyyite aan danda'ee balsiis deebisaa hin jiru wanda tokko jedhaa hin jiru tsatte jedheen jechuudha dhaggeeffadhu ergantanaanatti dhagahamee miti wallahi jechuudha qaalittii kan koo ergasii akka sanatti jaalladhu kana na jibbisiifte amma wallahi ilaa ijuma sii kana arguu na jibbisiisaa waan ta'in beeku mana kana keessatti maaliif beeytanii wallahi ani akkan itti ilaalu jechuudha hatta baranaa amaliyyaa taate yaani amaliyyaa funyaan si qajeelfachuuf yaani funyaan kan koottinii ta'e jettee ayxee funyaan si kana qajeelfatte yaani qalatte jechuudha yeroo sanallee an jechuudha hatta isa si rabbitti darbitee funyaan qaama rabbiin tolchee fi bareechee akkasitti uume kana jechuudha dhukkuba isa amirii rabbiitii miti isa si rabbitti darbitee ayxee funyaan sana amaliyyaa taate dhufteellee jechuudha wajjiniin otuun cinqamuu dandeessee lafa laaltu waa kana laalti waa laali mustashfaan nyaan jedhe jetti wallahi jechuudha harkasii qabeetan fuudhee mana kana keessa deemaa ilaa wajjiniin fitinaanan arge jechuudha fitinaanan wajjiniin arge daqiiqaa tokkottuu na bira taa'e jennaan naqee bira taa'a maalin jedha utuun akka kana jedhu asfaa isiin sun wayyoofte jechuudha fayyite yeroo san yeroo akkammaa miilli isii kun dhukkubees akka kana wajjiniin cinqaman
garuu isiin jechuudha dhukkuba amirii rabbiin irra kaa'ee isayyuu ani hin ciisu hojii si dhiise sa'aatii jirtuu wayitiif ciise tan achumaan yeroo bichuus yaani garaan keenya dhiisee dhe ka'ee hojii si jammara yaani. Garuu sanuma jechuudha maraattee bismillaa ka arabaa kana qabuudhaa kaatee ilaa qaalicha kana qabdee qancooma wanti si hafeen jiru. Yeroo nattaarte immoo akka wallaa malee wanti na dhibu beektanii yoo qaalicha kana attaarte si aarii sinatti ba'atti. Yoo anattaarte si akkuma kana yaani namicha kana laa jechuudha qabdee qanca'uudha akkaati. Namichi sattee wanti tokko sitti hin kennine innis wanti tokko hin kennine anis inuma yaani utuu hin dandeetti yeroo sana wallaahi ilaa jechuudha. Wama galii gala malee waan fedhan jedhee dubbadha. Argitanii maani wanni nu badhe wanni natti dhaga'amee na aarse maanni beektaa gaafa fayyaa qabu yoonan nan gala jedhe yoonan guyyaa meeqa wallaahi nan gala yoonan jedhe ilaalaa jechuudha. Imimmaan booftee boossi. Inuma boossi barra. Ani kan nama biraan barbaadu ani sirraatiin nyaanan sodaadhaa ijoolleen kan koo amalan qabanu ijoollee kan koo maal taati maarreedhaa jechuudha. Harrubaan tana an dhukkubsannaan maaliif si dhukkuba akka waan dhukkuba gabaa dhaqee bitadhee wayi. Subhaanallah edaa uummanni kun hagati fayyaa qabdu bichaadha. Kanaafuu jennaan obboleeyyanii warri mana namaa jirtanu jechuudha. Wallaahi jechuudha haga fayyaa qabdanutti wanna kana ani ergasii ofirratti hin beeku garuu amma ofirratti bare. Edaa hamma fayyaa qabdutti hammuma dandeessee waan isiin feetu hojjettutti akka jaallatamtu jechuudha. Arabni koona jaallatti midaamiin koona jaallatti warri jettanu wallaahi anaa kanarratti hubadhaa. Ofii keessaniif jechuudha of jaalladhaa. Fayyaa kan keessan waan hundasaa jechuudha gaafa fayyaa qabdu waan godhachuu qabdu waan hundasaa akka kana jechuudha arabni otuu kaatee sii gamtee jetteeti jechuudha. Daqiiqaa tokkoof siif obsuu hin danda'anu bar siif obsuu marra hin danda'anu jechuudha. Fuudhanii geessanii bukkees baala si kaa'u malee shaaree kanarratti geessanii si gatu jechuudha. Tu dhukkubni kana caalaa si qabee. Kanaafuu jennaan yaa obboleeyyanii wallaahi araba kana hin amanina yoo jarri isin jaallachuu miti jechuudha akka akkasiin barbaadan waan fedhan isinii godhani waa isiniif gochuunis jaalalaa miti maaliifi akka isin sossobachuu akka wanna sanaa yaani nama gashashuu jechuudha akka nama gowwomsanii jechuuti malee tokko arabummaan nama jaallattu hin jirtu erguma qaalittii kootiiti. Hatta ani ijoolleen diyyaan koo wallaahi ati boo qaalittiin keessi jaallatti bareedduudha maarreedha jedhan. Ani garuu wallaahi jaaluma su dhugaa rabbiin jaalladha qaalittii kan garuu amma na jibbisiiste na aarsiti bakka. Hatta yoo waatti geesse jechuudha gidduu kana waatti geesse kana fidi sana fidetti yeroo isin na ammarte yeroo waan san isin feetetti geesse ilaa wanta hin beeku waa qabi naan jedhe jechuudha. Akkanatti ilaa akkana dhee du'ee badee jumsii kana keessa ilaalu ergasii immoo kolfaatti dhaqa. Yooni si ergu kolfaatti dhaqa. Isiillee kolfaa maxabataa natti dhufte. Na aarsite jechuudha. Kanaafuu jennaan obboleeyyanii ilaa hojii arabaa baraa. Yoo akkam isin sobdee isin sossobdu waan isin jaallattu isinitti hin fokkaatiin. Haga ati fayyaa qabdutti haga ati waan isin barbaadde dhiyeessitu gaafati sana dadhabde bismillahirrahmanirrahiim. Akkasii obboleeyyanii wallaahi baay'ee tokko natti dhagahame ammallee immoo bareedduudha yaani wanni kun waallee irraa baradhe jechuudha. Waallee irraa baradhe yaani idaa namni kun akkam akka ta'e illee irraa baradhe. Kanaafuu jennaani wallaahi of eeggannoo godhaa.